Tiyaatirri taatee mudannoo sochii dhalli namaa guyyaa guyyaan isa mudatu yeroo fi bakka murtaa'an daangeessuun haala daawwattoota qalbii booji'uun harkisuu danda'uun waltajjii irratti dhiyaatudha. Tiyaatirri afaan Oromoo jalqabaa akka seenaa fi galmeessaatti Maammoo Mazammir kan barreesse waltajjii irratti kan agarsiifame yoo ta'u, aartii afaan Oromoo guddisuu fi aadaa jireenyaa fi seenaa hawaasaa mul'isuuf shoora guddaa taphateera. Daawwattoota keenya, qophii keenya aartii har'aa keessatti tiyaatira mata duree isaa Shanandeessuu jedhamu barattoota Yuunivarsiitii Jimmaan hojjetame galma tiyaatira seena qabeessa Hagar Fiqir Tiyaatiritti daawwattootaaf dhiyaate isiniif dhiyeessuuf jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Inni maqaan matuqa amma keessummaadhaan bukkeetti nutti barmaqaan isaa nu keessadha. Akka aadaa Oromootti dubartiin deessee guyyaa shanaffaatti sirna addaatiin qaama ishee ni dhiqatti. Godina Jimmaatti immoo guyyaan kun haala adda ta'een kabajama. Tiyaatirri Shanandeessuu barattoota Yuunivarsiitii Jimmaan hojjetame kunis dubartii deessee guyyaa shanaffaatti sirna adda addaatiin akkamitti guyyaa kana kabajuu haala ibsa. Tiyaatirri kun Hagar Fiqir Tiyaatiritti daawwattootaaf dhiyaachuun isaa barattoonni waltajjii irratti waliin hojjechuun akka wal baran gargaarsa olaanaa qaba. Tiyaatira kana asitti agarsiisuu inni guddaan barattoota waltajjii isaanii yookaan immoo dirree taphaa isaanii wajjin wal barsiisuudha inni jalqaba. Sababni isaa mana barnootaa yookaan immoo yuunivarsiitii keessatti galmi istaandardii isaa eeggatee akkanatti ijaaramu waan hin jirreef akka taatoo tokkotti fuuldura waltajjiiwwan gurguddaa irratti hojii isaanii dhiyeessuu malu waan ta'eef ammumarraa waltajjii wajjiniin wal baraa akka deeman carraan kennamaaf jechuudha. Ijoollee warra akka haaraatti reefu warra hojjetan fakkaatan waanuma muuxannoo guddaa qaban waanuma keessa turan fakkaatu. Tiyaatirichis guddaadha. Aadaa Jimmaa keessaa isa kan deessu isa fudhatee araara akkamitti akka araaramuu qaban isaan kana of keessaa qaba. Kuni babal'achuu qaba. Kara tokkotti naannoon Oromiyaa bal'aadha. Aadaanis akkasumatti baay'eedha. Aadaan keenya kan Jimmaa Arsiidhaaf kan Arsii Wallaggaaf kan Wallaggaa waluma fakkaatullee haala kanaatiin hojjechuun waan guddaadha. Waan guddaan argee ijoollee biqiltuu baay'ee nama gammachiisa. Asitti dhiyeessuun koo baay'ee natti toleera. Anaaf jalqabadha Hagar Fiqirii dhufanii tiyaatira guddaa kana asitti fidanii dhiyeessu na baay'ee natti toleera. Gara fuulduraattis kana caalaa kan hojjedhu na kakaasa. Jalqaba gammachuun natti dhaga'ama. Sanarra darbee mana tiyaatiraa Hagar Fiqirii kan jedhamu tiyooriidhaan baranne yeroo waggaa lammaffaa barannu. Garuu tiyoorii sana har'a dhufee arguu kootti wanna tiyooriin baratte qaaman gaafa argitu amma akka namatti dhaga'amu nama kamiyyuu galuudha. Kanaaf ana gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Hagar Fiqir Tiyaatir deemtu jedhanii yogguu barsiisonni keenya yaada akkasii nuuf kaasanu baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Carraa akkasii hin argannu nuyi achi gatii jirruuf carraa akkasii baay'ees gatii hin jirreef artistoota garaagaraa hin argina. Aadaa Jimmaa hin agarsiisna jennee gara Hagar Fiqir Tiyaatirii dhufuu kootti baay'ee gammadeera. Kan buna funaasaa kana qabamu eenyuun dhugaate barmucichi buna baala fi eegeeshii waliin jiraatu. ይሄ ትልቅ እድል ነው በተለይ ለተማሪዎቻችን kun carraa guddaadha keessattuu barattoota keenyaaf barattoonni mana barnootaa irra darbuun waltajjii gurguddaa fi mana tiyaatiraa seena qabeessa akka kanaa irratti aadaa fi duudhaa qabatanii yoo bahan barattootaaf shaakallii guddaadha. Kanaafuu kun cimee kan itti fufuu qabuu fi carraa guddaadha. በጣም ደስ የሚል ጥሩ አጋጣሚ ነው። Beekumsa xabboo hawaasni keenya qabu gama artiitiin gama traditional drama finnee akkamittiin agarsiisuu dandeenya. Beekumsi hawaasni keenya qabu falaasamni hawaasni keenya qabu maal fakkaata gama hundaanu jireenya keessatti kallattii hundaanu hawaasni keenya falaasama mataa isaa qaba. Uummanni Itoophiyaa guutuutti falaasama ittiin jireenya isaa gaggeeffatu gama siyaasaatiinis gama hawaasummaatiin gama dinagdeetiin falaasama mataa isaa qaba. Falaasama isaa kana immoo waltajjiitti finnee gama ogartiitiin akkamittiin agarsiifamuu danda'a isa jedhu fi beekumsa sana deebisnee hawaasatti agarsiisuu danda'u plus itti fayyadamuu danda'u. Aartiin Oromoo keessattuu tiyaatirri rakkinoota hedduudha kan keessa darbaas kan jiru jechuudha. Isaan kun
ani karaa kiyyaaf isa kana arguun kiyyaa baay'ee nama gammachiisa. Sababni isaatis maalinni kanaan dura galma argatteetu afaan hojjechuu hin dandeessu. Galmayyuu hin jiru. Amma garuu manneen tiyaatiraa Finfinnee afran keessattuu afaan Oromootiin qacarriin raawwatee ijoolleen hojjechaa jiru. Saddeennis kanumaani. Caalaa immoo akkanatti yuunivarsiitii irraa dhufanii waan akkasii hojjechuun isaanii guddina waan tokko namatti agarsiisaa jira. Karaa tokkotti dhufaa jirra jechuudha. Kuni anaaf akka deebi'anii dhalachuutti kan natti mul'atu dhugaa dubbachuudha. Shanan deessu yeroo jennu guyyaa shanaffaa shan Oromoon falaasama isaa keessatti lakkoofsa shaniif bakka guddaa qaba. Lakkoofsa shan lakkoofsa eebbaa jedhamee beekama. Uumama wajjin wal qabsiisaa fakkeenya yayyaba shanan gadaa shanan odaa shanan gubaa shanan jedheetti fufaa jechuudha. So shanan kanas akka falaasama hawaasichaatti fudhannee yeroo waltajjii irratti finne immoo beekumsa akkasiitu beekumsa xabboo akkasiitu hawaasa keenya keessa jira. Beekumsichi immoo daa'immaniifis dubartiifis akka biyyaattis jeneraalii waan faayidaa qabudha. Keessattuu mootummaa jijjiiramaa kana yeroo mootummaa jijjiiramaa kanatti immoo yeroo baay'ee beekumsa keenyatti beekumsa hawaasaa keenyatti gama hundaanuu jijjiirama akka fiduu dandeenyuuf beekumsa keenyatti haa fayyadamnu. Dhaadannoo jedhutu jira. Dhaadannoo sanallee galma gahuuf immoo beekumsa hawaasa keessa jiru kana gama waltajjiitti fiduun dirqama ta'a. Biiroonis kana yaaduudhaan hawaasa keenya Itoophiyaa guutuu bira gahuudhaan aadaa isaanii beekumsa isaanii fideet waltajjiitti akka agarsiifamu akka riikardi ta'ee galmaa'ee akka seenaattis akka kaa'amu hojjetaa jira jechuudha. Tiyaatira gaafa barattu tiyoorii baratta piraaktis goota. Wanna barattu san qaamaan fiizikaalii itti fayyadamta jechuudha. Malee akka tiyoorii waan kaanii ammoo barattee yookaan qormaataaf qofa kan qophooftu miti. Sanarra darbee laayitiin ispoortaayitiin wanni hunduyyuu guutuudha asitti. Garuu nuyi tiyooriidhaan baran har'a dhufnee asitti argine inni kun anaaf kanan dhagaa ture arguudha. Sanarra darbee laayitii gosa garaagaraa barannaa isteejiin an akkamii akka ta'e yoo akkam ta'e akkamitti daayirekti goona maal kan jedhu hundumaayyuu yoo istoorii akkamii siinii akkamii yookaan istooriin tokko yoo tiraajeedii yoo ta'e akkam laayitii akkamiitiif yoo immoo roomaansii ta'e akkamtuuf kan jedhu hundumaayyuu laayitii har'aa kan duraan tiyooriidhaan baranne har'a argineeyyuu jechuudha. Hojiin har'aa hojjetame kun yuunivarsiitii Jimmaa wajjin wal ta'uudhaan kan gaggeeffamedha yookaan kan adeemsifamedha. Dhaabbilee garaagaraa wajjiniin hariiroo uummanneeti hariiroodhaan hojjenna akka biirootti. Kan magaalaa Finfinnee keessa jiranis kan magaalaadhaan ala kutaalee biyyattii hunda keessa jiran waliin bakka taargeetiin keenya jiru hunda deemnee hojjenna. Kana jechuun hariiroo dhaabbilee gidduu jiru dhaabbilee sanarraan immoo waan nuti barbaannu san hojii hawaasa keenya irratti xiyyeeffatee booruuf faayidaa qaba jennee yaannu hunda waliin hojjenna. Kana fakkaata. Ana caaluu qabu. Ana caalanii deemuu qabu. Nu caaluu qabu. Nu caalanii deemuu qabu. Maaliifuu yeroon ammaa yeroon isaanii yeroon teekinooloojiin itti baay'ee deemaa jiru isa wajjin deemuu qabu. Barumsi tokko disipiliiniin barbaachisaadha. Baay'ee aartii keessattuu namni tiyaatira hojjetu bitamuufii qaba. Disipiliiniitu barbaachisa. Hojii sanaaf of kennuudhaaf barbaachisa. Hojii sanaaf of kennuu qabuun jedhaan eenyumtuu karaa aartii kan dhufu dursuu han qabu faayidaa otoo hin taane disipiliinii isaati. Koorsii tokkottidha kan wanti kun jalqabame. Indijiinis koorsii kan jedhamu jira akka barnoota tiyaatiraa keessatti jechuudha. Jalqabni isaa sarara jalqabee Jimmaa geeraa deemneeti riisarchii hojjetame akkuma kutaatti achi geeraa deemnee riisarchiin hundi godhamee isaan booddee barreeffamni kun barraa'e jechuudha. Jalqabni isaa akkamii hundumti keenyayyuu barattoonni hundi keenyayyuu biyya garaagaraarraa dhufne barsiisaan keenya immoo aadaa biyya keessanii barreessaa fidaanuun jechuudhaan hundi keenya barreessinee geessinee isaan booddee irra caala filatamaa kan ta'e maraxamee gara geeraa deemnee
ያው ቧበይሳ ባየ ቱሬ አችገኝ ሪከርድ ይቀበቹዳን ሃዶሊ ያርገቹዳን warri turanis immoo baay'ee nu gargaaraniiru mana isaaniitti isaanii nu bira dhufanii hojiin keessan hojii keenya jedhanii dhufana hojjechaa turanii isaan booddee firiinsaa kan nuuf ta'eera jechuudha. Jalqaba aadaa Jimmaa nuti Jimmaa keessatti baranna tokkoffaa ofirraa ka'uudha hin jedhu ofirraa kaatee yoo aadaa uummata keessa jirtu bal'isaa deemte kara biraattis dhufta. Jalqaba loogoon yuunivarsiitii keenya we are in the community jedha nuti hawaasa keessa irra sanaaf hawaasa sana keessaa baasee istoorii akkasii akka nuyi filannuuf koorsii jalqaba waggaa sadaffaa semesteera tokkoffaatti fudhanne sana booda gara geeraa deemne riisarchii gaggeessineen aadaawwan kana qorannee gara iskiriiptitti jijjiirame kanarraan geenye akkuma har'a argitan kana fakkaata ture jechuudha tiyaatirri keenya. Aadaa Oromoo akkasitti mul'achuu isaatti agar fiqir tiyaatirri irratti baay'ee natti toleera. Aadaan babbadaa dhufaa jira. Akkuma beekamu aadaa akkasii garuu hojjetanii sirriitti hojjetanii guyyaa guyyaadhaan akkasittiin agarsiisuun kootti baay'ee gammachuun natti dhaga'amaa jira. የቲያትር ኮርስ በባህሪው ወደ 70% ፕራክቲካል Koorsiin tiyaatiraa amalli isaa harki 70 ol gochaan kan mul'atudha. Kanaafuu hanga ammaatti koorsii qabnuun ijoolleen waltajjii nuti qabnuun jechuun kan yuunivarsiitii keenya keessa jiruun dhiyeessuudhaaf ni yaalla. Waa'ee hagar fiqir garuu seenaa irratti barsiisaa turre. Qopheessitoonni, tiyaatiroonni, daayirektoroonni akkanaa ni jiru jennee itti himaa turre. Amma garuu waltajjii kana irra dhaabbachuun tiyaatira isaanii agarsiisuu fi mul'isuun uummata waliin wal arguun isaanii bor kana caalaa akka yaadan carraa guddaa uuma. Akka barsiisaatti immoo waan afaaniin haasofnu gochaan itti agarsiisuun keenya waan hedduu namatti toludha. Kanaafuu carraan akka kanaa jiraachuun isaa ijoollee qofa osoo hin taane tiyaatiroota kana booda hojjetaman jajjaboo akka ta'an taasisa. Ijoolleenis akka biyyaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti akka yaadan taasisa. ይሄን ልምምድ ማድረጋቸው ትልቅ በር ይከፍትላቸዋል ብዬ አስባለሁ። jalqabbiin jiru bareedaadha. Jalqabbii kanammoo itti fufsiisna gara duubaatti hin jennu waan ta'eef kana aartiin Oromoo hawaasichi ofiisaatiif aartiidha. Beekumsi isa bira jiru, beekumsi xabboon hawaasa keenya bira jiru aartiidha ofuma isaatiifu. Kanammoo finnee industirii aartii keessa galchuudhaan akka inpuutii yookaan immoo akka maarsiinaa jedhu galtee tokkotti aartiidhaaf inpuutii ta'a jechuudha. So achi keessaa immoo beekumsi hawaasa kana yeroo gara yerootti dhalootaa gara dhalootaatti daddarbaa akka deemu akka hin dagatamne dhaloonni teeknooloojii akkomodeet gochaa jiru kun aadaa isaas akkasuma walumaan qabatee deemuu akka danda'utti ittiin hojjetamaa jira. Fuulduratti haga danda'ameen aartiin keenya ifatti ba'aa deema yaada jedhu qaba. Aadaan biyya keenya hundiyyuu garaagaridha. Akkuma amma geeraa kan Jimmaa kana kan geeraa deemnee hojjenne Shanan Deessee hojjenne immoo akkuma kana immoo kan gaa'ilaa immoo kan biyya Arsiis ta'uu danda'a kan biyya Ilus ta'uu danda'a garaagaradha. Na bakka hunduma isaa yuutuun hojjedhee natti tola. Yuutuun barreessee odeessiidhaaf dhiyeessee baay'ee natti tola jechuudha. Rikafar ta'aa deemaa jira jechuudha tiyaatirri biyya keenya akkuma biyyaatti osoo ilaallu sirriidha. Fiilmii hawwata yookaan istaandardii isaa eeggate hojjetamaan turre. Kanaaf vaariyaaliin baanedha yaada akka kootti. Sanirra darbee gama afaan Oromooti irra caalan surmaayyuu baay'ee kan hin jirre. Tiyaatiroota seenaa duratti iyyuu yoo barannu nuyi tiyaatira afaan Oromoo ta'ee kan nuyi baranne hin jiru. Warra kaan irraa nuyi amma riisarchii tokko hojjechuudhaaf tiyaatira afaan Oromoo yoo barbaanne hin arganne. Fiilmii yoo ta'een alatti. Fiilmii iyyuu baay'ee miti. Kanaaf garuu ammatti guddachaa nus itti guddachaa dhufneerra gara fuulduraatti ifa guddaatu baay'eedheetuma yaadaan. Gara fuulduraatti ani kanan hawwu daarikt gochuudha. Inna aadaa akka kanaa aadaa garaagaraa jira biyya garaagaraarra aadaan garaagaraa akkuma jiru daarikt godhee aadaa garaagaraa agarsiisuu nan barbaada jechuudha. Fedhiin koo kanadha. Carraa kana argannee gara kana akkan kan dhufu kun nu godhe barsiistuu Lubaabaa keenyadha. Baay'een galateeffadhaanii ishee. እና ስንኒስ ባየን ገለቴ ፈዳ አንተ ነህ
dhumarratti namni yookaan immoo ogeessi gama aartii kanaan hojii keessa jiru hojii isaa cimsee itti deemuu qaba. Professional yookaan professionalism isa jedhamu immoo sirriitti jajjabeeffataa deemuu danda'u qaba. Plus teknooloojii amma jiru wajjiniin haala ammayyummaa yeroo ammaa jiru kana waliin deemuu danda'u qabna. Akka kaleessaatti hojjenne itti milkaa'uu dhiisuu dandeenya. Egaa as qofatti miti dhaabbachuu kan qabu ani kallattiidhaan kanan isaan gorsu deddeemuudhaan Oromiyaa irra naanna'anii agarsiisuu qabu. Namoonni gara biraatis immoo ilaaluu fi qabu dheeraadhatanan dhaamsa dabarsaa fi ijoolleen baga gammadan. Ani gama kootti dhugaadha isteejii akkanaa irratti hojjedheen beeku barataadha gana lafaa dhufaadha. Gara fuulduraatti kanan hawwu dhuunfaa kootti osoo hin taane aartiin saba kanaa guddatee aartiin biyya kanaa guddatee anis gaafa sana achi keessatti yoon of argeedha. Achi keessattan of arguu yaada malee kophaa kiyya mul'adhee of arguu yaadu biyyi kun akka guddatu aartiin biyya kanaa akka guddatu na hawwa isa kanadha. Gara fuulduraatti akkuma hangaftoota keenya anis iddoo guddaa ga'ee aadaa biyya kootii iddoo guddaa geessisuun barbaada. ወንድሜ ባጉል ቅናትና ለተነሳስቺ እስከ ዛሬ የነበረው ጓደኝነታችንን አበላሽቻለሁ። እባክህ ቅርብ ነኝ።